Ya, ani gaa intala Islaamaati, intala Oromooti, intala safuu beektu. Yaaddos akkuman gartee kalee jaaladhetti ammas jibbeetiin jira. Erga irraa hiitee dhuftees niin ari'aa duraan keessa jira. Aywa. Si keessaan dhufe baay'ee takka galatooma. Anilleen Isinilleen galatooma. arra booda amma naaf inni obboleeyyanii jechuudha. Ammaan tana deemuu feetaareeti. Aywa. Halkan irraa sa'aatii 7 walakkaadha. Kophaa gadi hin dhiisu Hamzaa yaameetiin Hamzatti kan. Hamzaan fuudhee mana naa ga'u. Santas jiru. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daawwattoota hordoftoota keenya deebinee jirra. Kaameeraa naa kaayina jetteerra wayi naasoo barbaada. Waan isin haasa'ettu immoo hin beeku. Salaamtaa jeekaatis jira. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duraan dursee yaaddoo atummaanuu dhiifama akkanaa gootuun barbaada. Dhiifama kaleen sii godhe bara. Kalee yeroo haadha mana kiyyaa fuutee. Aywa. Ta dubbattu asinaaf idde san dhiifama sii godhe. Irra deebi'ee ammas. Aywa. Irra deebitee ammas dhiifama na gaafatta. Aywa. Sannaaf hin geenye yaani. Maallaqa san naa dhiifte. Maallaqa sii dhusus rakkoon qabuta maallaqa. Amma fi atummaan dhiifama garaarraa naa godhuun barbaada. Kalaas dhiifama. Aywa. Dhiifama naa Wanni biraa. dhiifama sii godhe gararraa eega jetteefu gaa hedduu takkaan isin rakkisee siif haadha mana keetillee hedduu takkaan cinqaa hedduu baay'ee keessa turre. Kanaafuu si cinqeetiin hanga yaani ni kana godhattu takkatti si cinqee. Kanaafuu amma akka adda dhaabbannu barbaada jechuudha kabajaadhaan. Dhuga moo saba? Laa dhugaadha. Dhugaadha. Dhugaadha? Dhugaadha. Kunoo hordoftoota keenya duratti baay'ee jechaa baay'ee takka gammachuudha kun. Aywa. Hedduu si gammachiise immoo akkana jenna. Hedduu takka na gammachiise. Duraanuu akkana jaallattanii? Eekaa maal sirriidha kun? Hedduu gammaddee bara yaani. Eekaa rakkadheetiin anis gara nikaa godhatu sani galeen jire. Eegaa amma dila kana si gammachiisu maal? Atummaan dhiifama naa godhe. Duraanuu badhaanummaatu nama siisee eegaa yaaboo. Maal ammas irra deebite. Laaga. Hedduu gammaduu keessantu na ajaa'ibe jechuu keessa. Jechuun gammadde kaakaas. Tole akkasii akka dhaabbannu barbaada. Akka adda dhaabbannu barbaadaan? Anillee baay'ee takkaan asitti miidhamee innillee hedduu asitti na tumee na cafaqee sa'aadaanis akkasumatti garuu nu hundarra anaaf sa'aadarrallee ka miidhame isaa jechuudha. Baay'ee takka ka miidhame isaa san hundaa'u bira dabarree jechuu akka humaan tahiniit akkatti bira dabarree dhiifamas walii goonee nagahaan gartee egaa ani akka nama takkatti isa kana jaaladhee jaalalti muka alarraa nama qabdii garuu tahuu dhabdee mitire. Kanaafuu amma nagahaan gammachuudhaan gartee dhiifama waliif goone anis kara mana kiyyaa galuun barbaada jechuudha. Baay'ee takka bareedaadha. Amma booda jechuun maallaqa amma dheengaddan akkamitellee waa takkallee nan gargaarin dhiisii rakkoon qabu an akka falaati. Kanaafuu an amma kara mana kiyyaa deebi'ee jechuun garaa qulqulluudhaan addaan deemuudha kan hin barbaadu. Akkam akkas. Har'ammoo akkamitti saayikiloodiin kee kanatti si yaade? Sammuu nama bara akka tokkotti hin taa'u yeroo takka ni aaraa yeroo takka ni tasgabbaa yeroo takka namni if wallaaleeti yaani waan hin taane keessa gala aariidhaan yeroo takka immoo gizee gatteessee itti yaaddu yaani waa baay'ee sirreessuu dandeessa. Akkuma waa balleessutti wayii sirreessuu dandeessaa mire. So itti yaade anis hedduu takkan itti yaade jechuudha. Akkasii hordoftootaa fi daawwattoota keenya ani gaa intala Islaamaati, intala Oromooti, intala safuu beektu. So waan akkasii sanii fi bakka akkasii san narraa hin eeggamu. Yaaddos akkuman gartee kalee jaaladhetti ammas jibbeetiin jira. So arra booda amma naaf inni obboleeyyanii jechuudha. Haadhuma manaa kanarraa haana hiitu jedheetiin nikaasi godha. Waan sammuu keessatti yaadees erga irraa hiitee dhuftees niin ari'aa duraan keessa jira. Atoo si keessaan dhufe baay'ee takka galatooma. Anilleen isinilleen galatooma. Daawwattoota hordoftoota keenya obboleessa kiyya obboleettii tiyya. Jiruu addunyaa ta'e waan takka hin jirre tanaaf jiruu addunyaa ta'e faayidaa hin qabne tanaaf warroonni siirii walitti hojjetan. Yaman kana keessa illee ni jira warri siirii hojjetan. Baay'eedha. Baay'eedha ni jira. Warri dhugaan hojjetus ni jira. Addunyaa xiqqoo tanaaf jecha ciise hin dhorkina. Haraaman hojjetina. Siirii namni namatti hojjete rabbiin dhiifama godhuuf. Namni nama waliin dhahe rabbiin dhiifama godhuuf. Nama jidduutti shira yaadinaadha. Namoonni waan akkanaa kana hojjetan har'a baay'een gammadee if jijjiira. Ammaan tana deemuu feetaareeti. Aywa. Lennoon akkuma ati dhiifama naa gootu barbaadeeti amma kan viidiyoo kanas ta'e. Amma kanaafuu Hamzaa yaameetiin Hamzatti si kanna
Hamzaan hafuudhee mana si geessu. Hamzaa harkaan fedhuudhis. Hamzaa yaamin. Hamzaa yaamin. Hamzaa harkaan fedhan. Anuun hin galaan mana kiyyaatti maa. Laa Hamzaa maaf nagalchee anuu karaan beekaan hin galu. Daawwattoota hordoftoota keenyaa jaalallee isii ka isiin akkaan jaalattu ka inni jaalatu isa biratti deebi'uu barbaaddi. Ilaa amma isa biratti illee deebi'uu hin barbaadan. Manuma kiyyatti deebi'uu barbaada malee. Inni nu manuma kee jira bara. Mana kiyya ammaaf jiraatu illee anammoo hin achi jiraare kanaaf achi jira inni. Amma giseen achi dhaqetti innis ni deema kaa maal godha. Hamzaa bira haa dhaqu bakkuma duraan Hamzaa waliin hin jiran. Malee an mana kiyyatti deebi'uu barbaada. Daawwattoota hordoftoota keenyaa ani dhugaa dubbachuudhaaf amma halkan irraa sa'aatii 7:00 Rakkoon qabu nama ni deema. Kophaa gadi hin dhiisu Hamzaa yaameetiin akkuma duraanii Hamzatti kenna. Hamzaan fuudhee mana naa ga'u. Mucaa yaali immoo gosa. Mucaan lawaata kan ta'u ni fayyada. Inshaallah. Yaali. Inshaallah ni fayyada. Hamzatti miseeji. Kanaaf daawwattoota hordoftoota keenyaa Hamzaa miseejiin itti barreessa. Bilbila keessaan qabu kan miseejii bahu isaanii qaba. Hamzaanis yoo dhufe waan inni. Amma Hamzaatti dabaluu baatullee rakkoon qabu bar. Laakki sa'aatii 7:00 akkamitti dubartiin karaa deemti? Maal rakkoo qabu? Miseejii itti ergeetiin jira. Yoo keessaa qabaate. Deebisaa yoo keessaan qabaanne immoo ni dhufa inni qalbii. Ara na gammachiifti. Dura kaleessa na gammachiifte arrammoo itti dabalteeti gammachuu isa lammaffaa na gammachiisaa jirti. Aywa si qofa osoo hin ta'in anuu baay'een itti gammadaa jira. Maaliif gaafa waan hin taane dalaydu keessa keetus tasgabbii hin qabu beek. Waan hin taane gisee dalaydu wanni kun waan hin taane ni beeyta osuma beeytuu dalaydaa mire soo keessa hin tasgabbaa'u si hin gammadu. Gaafa immoo waan bareedaa dalayda ififuu ifitti gammadda. Baay'ee takka galtoon. Namoota tokko tokko warra biyyattiin arge nama akkasiiti. Namoota qabeenya namni qabuuf kanaan jecha ciisa dhabee siirii namatti hojjetee nama san dhadhaawachisanii jira. Ni jira dhugaadha. Siirii wanni jedhamtuun baay'ee takka badduudha. Kasaafu biyya teenyatti ni baay'ata. Nama siirii godhus nama goosisees tokkuma. Hamzaan ture jira. Kaameeraa dhaabneeti yeroo inni dhufe qabsiifna. Hamzaan waan dhufan ta'u. Wayyaa mire? Tole. Daawwattoota hordoftoota keenya Hamzaan hulaa dhadhee jira. Dhaqeetti hulaa irraa banee ol naqa. Awwaa Hussein. Daawwattoota hordoftoota keenya kunoo Hamzaan dhufee jira. Kottus. Kottu. Maaliif jirtana? Aseen viidiyoo waraabu jira. Daawwattootaa fi kabajamtoota keenyaa kunoo Hamzaan dhufee jira. Akkuma xiqqaan nu biraan bahee haa galatoomuu. Gammachuu qabdan ammoo maali maaltu isin ergame? Har'a gammachuu qabna. Saadaanis fayyitee jirti. Saadaan fayyida? Namtichi irraa hiikee jira. Alhamdulillah. Achuma gubbaadhoo dhiifama naaf godhii naan jette. An akkaan siin gargar dhaabbadhuun barbaadaa naan jette. Isuma jee? Afaan masii? Afaan baafatte. Alhamdulillah rabbil alamin. Oga rabbi dana zimbaas. Waan sana ofirraa darbite? Darbee mee Mees gabe? Akka lafa nama nuti Qabuun danda'ama? An harkaa siin jedhu malee. Waan kana. Namni raafuu waan kana. Hin jiru. Dabsootaaf daawwattoota kiyyaa darbeetiin jira garuu kun shaantuma kanaa hodheessu jiranii gulii shaantuma kanaan hin deemu. Isumaa'uun hin darba yaani. Kalas darbe. Amma uumaa keessan jiru bes isumaa'uun hin darba. Akkana amantaniif yaani. Rabbi nageessi godheemi. Alhamdulillah. Kun man dilis sun maali rakkoonte? Rakkuma akkasii itti nu goote sun maali? Kalas san dhiisi san amma bira kuttee jirti. Daawwattoota dhiifama gaafattee jirti. Hamzaa keenya atilleen hedduu takka cinqamu jirta as dhuftee na hojii cinqamu jirta yaadda hojii asitti cinqamtee umeerii hojii achittis hedduu takka cinqamtee so ati obboleessa kiyyaa duraanis obbolummaa waliin qabna waan ta'eef dhiifama akkanaa gotuun barbaada ati. Yoo dhiifamni kun dhugumaan jettu taate. Dhugumaan hin jedha. Tiyyatana laaftu mallaaliiti. Daawwattoota maqeenyaan dhiifama ji. Daawwattoota hordoftoota keenyaa yeroo takkaa fi lama osoo hin ta'in yeroo baay'een dhiifama jechuun ni jira. Dhiifama akkanaa godhanis abdiin qaba maaliifuu balleessee badii tiyya beekee irraa deebi'eetiin jira waan ta'eef yeroo meeqarra deddeebi'ee hordoftootaa fi daawwattoota keenya dhiifama naa godhaa badiin tiyyaa ittiin deebi'u jeenitiin jira. Atis akkasumatti immoo akka dhiifama naa gochuun barbaada. Ani gadi daawwattoonni dhiifama sii godhan anis suma takka waan hin jiru qabu dhiifama sii godhan jira. Ayyoo lennoo naafete obboleeyyanii duraanis karuutus addaan hin dhayinu yeroodhaaf garuu waan san hunda keessa dabarree amma akka waan humaa takkan tahin itti ilaalle
dhiifama naa goonaan guddaa takka galatoom. Dubbiin akkam dubbiin ni jijjiiramteera nama gammachuu teessan tana saadarraa siirii yokutti hedduun gammadeen. Sanii fi namaa tan isin lamaan wal fuutan jechuutti hin gammachuu qaba. Wanni akkasii amma isii fuudhiiti. Wanni akkasii jiru anamma hara mana kiyyaatiin gadi deemu. Alhamdulillahi rabbil alamin bita kan gammadeenis amma isin gara umeeri deebuu fi gara umeeri hara mana kiyyaatiin deemu anamma mana kiyyaatiin deebuu barbaada malee umeerittis deebuu osoo hin tahin anamma dhiirumaa hin barbaadu kana sigale jechuun yaalta gaa'isa mucaan ganu maal ta'e bar duraan isaan taane an waa godheeti miti duraan isa na jaalateet maan inni akkas ta'e malee yaani waan itti godhe sin jiru miree wanni an itti godhe hin jiru beek kanaafuu inni ni wallaana marakkoon qaba akkamitti ittiin godhe ittiin goone jette amma kan hin dhiifama si godhe bar saadarraa siirii halas isarraa sinii itaarratti walii galee isa maa irraa isatti hin godhamu laa silaa itti gootanii itti yaaddu akkatti gootat hin beeytu an badii kana beekadhu amsa harka irraa dhiqachuun barbaada waan badii kana guutuu si galee miti kanaafuu umeeri ittiin gooneen sin jedhu an dhiifamne ati jettu sunis naan taane halas akkamitti jee tokkorraa itti tokko akkamitti dhiiftu mucaa sirraa fiti afaan oromoo ati afaan ingiliffa moo afaan somaalee sitti haasa'u ati makka biraa waan biraa gooneen sin jechaa jiru anis jaartii irraa siitee jirti anis saayiba kiyyarraa naa qulqulleessu qabdi itti booda dhiirarraa qulqullaa'u qabdi akkanuma dhiifame inni adda kana jechuun waan isin viidiyoo ati isa qabaase yaaddu waan isin viidiyoo kana dura keessatti haasoftan sitti himan daawwattoota Hamzaa wanni takka dafteen galtu dhiifama naa godhaa jette dhiifama naa godhaa bakka akkasitti waliin deebi'u bakka akkasitti waliin argamu wanni kun dogoggora ani intala dhalaati nama jaalatamu nama jibbamu kanaafii waan akkasii hojjedhe malee ani walii ittiin deebi'u jaalalti muka alatti raasa nama qabdi kanaaf yaaddoodhaan qabde yaaddoodhaan amma gargar dhaabbachuun barbaada yaaddoon ararraa jalqabee obboleessa kiyya malee jaalallee kiyya jaarsa kiyyaa miti jedhu. Yes. Galatoom nutilleen waan tokkollee hin seenne ni kaa wal godhanne malee harkaan kan waliin tu'in harkaan kan akkanatti waliin tu'in harkaan. Wanni beekuu qabdu umayri immoo siirii itti godhame ka jettu itti godhamne. Siiriin itti godhame. Yaaddo sheekatti fidee sheeyni sun siiriin qabute sheekan waan beeynatti fide daawwattoonni. Aboodan taatee dhaggeeffadhu Hamzaa sin jechu jiru. Nan aarsina namma. Ibduuba nan deebisine aywa. Ibduuba si deebisuu miti waan takka eegee galtu walumaan xumuri qa. Mucaadhaa sirraa itti waliin gammadu qabdi. Isin nadhiisuudhaaf hin gammadne mali. An gammade saadaa raayis obboleettii rabbiirraa hiikuudhaaf hedduun gammade yaartee irraa isin hiikuudhaaf. Saayiba kiyya raayis. Ittiin goone jettee isatti. Ittiin goone. Ittiin hojjenne. Ati yaaddu mucaan sun waan siirii qabu sitti fakkaatu yeroo kan laalu. Namoota baay'ee dargan namoota siiriin itti hojjetames namoota jaalalli qabees jaalalli ofiisiiyyuu siiriidha fakkaate. Akkanadhaa fuudhi. Isuma fuudhi bira deebisi. Isin dhiiratti ni fayyadne ni fayya. Ayyee jaalalaan akkasii wantu ayyamsiisiille. Atis amma. Egaa maraatee jaalalaan mucaa akkuma duraanitti jaalalaan si madda. Innis akka miidhamu hin barbaadu. Garuu immoo bakka siirii jechuun jirtu kanatti afaan Oromoo yoo sii gale siirii ittiin godhamne isatti. Amma umahiris wayita isiin bira deebite guyyaa lama afur akkana bira teeyse ifiifuu fayyuu danda'a. Umahiris ni fayya. Amma narraa fuudhiiti shaantaan isii kun mana san jira fuudhii fi nagaatti isin jechuu barbaadee. Mucaan sun siirii ittiin goone jettanii isinis ittiin goone jettimi. Amma gabaabdutti isin mucaan sun maraataa jaalalaa waan ta'eef jaalalaaf eega akkas ta'e isinis eegammaan tana atis isii gaddiiftee isin isii deebite kalaa isinis jaalalaan jaalala inni isii jecha maraate san isa wallaaluu qabdi. Jaalalaan fayyiftee ichi boodee dhiiratti inni addeettes dhiirarraa bilisa ta'uu qabdi. Akkanumatti mucaan maraataa sanis dhiiftee dhiirarraa hin bilisa ta'a. Walumaan xumuruu qabdi jechuu barbaadeetan. Kana ni gooti. Dhaggeeffadhu waraqaa qalamaan barreeffamte malee waan wal goone hin qabnu nuti. Aalii nagayaati. Fira nagayaati. Intala Oromooti. Ilma Oromooti. Nagaya jechuun isin gidduun kana. Anaa fi isii gidduu nagayaa isin jechuu barbaadeetan. Alhamdulillah Ibrahim. Ayyee isin gidduu rabbi nagee buuse akkasii mucaallee naaf iyyuu isinis biratti deebite. Kanaafuu amma mee saadaa ilaaleetti as deebi'a. Ayyee. Ati ammaan ta'an kan hin ta'u amma si beektuun dhuguma sanii nama yaaddoon siiqee adda baatanii jechuudha. Adda baane naaf yaaddoon. Dhugumaa garuu amma. Ayyuwaa dhugaadha. Yaaboo akka duraan nu goote sanii nu taphattee. Waan duraanii hunda bira kunne Hamzaa dhaggeeffadhu. Barate aayilaandii dhugaa nu goote nu taphachuu turte bara. La waan takka waan isin taphatanii. Amma nu raafitee mi? Ayyuwaa alhamdulillah xumuramee amma ibsuu godhu deebisee. Umayriyaan fayyaa isaa qofan barbaade si galee. Ittiin deebitu jaalalaan jechuudha. Innummaan haa fayyu malee yaani jaalala amma yeroo kana keessatti hin jaaladha siin jechuu hin danda'u. Garuu immoo haa fayyu rakkoon qabu.
Sibiret deebitee haga inni fayyuun tasgabbeessa. Rakkoon qabu. Yoo siirii taate sirraa hiita. Boo siiriin qabuun siin jee afaan Oromoon beektu duraan siirii itti hin goone. Itti hin goone meeshaa dabarte. Yaani ka dabarte guututti irraanfadhu. Ayyee jaarata inni galatoome. Aywa. Amma sa'a dubbatan irraa kuttuu hedduun gammada. Yaadduma kana jireenya isaa bobbaagan wallaalchi. Kana jireenya isaa keessaa beemi. Isaa baatee akkuma jireenya isaa keessaa liiftii qabatetti mucaa keessaa liiftii qabadhu khalaas. Ati sidaanu keessa fiifuun dhiistuumi. La jaarata galatoome. Dhiis amma siifin galu baroo keessa been jira. Khalaas mucumatti ol deebitee sii deebi'een jira jaalallee kiyyattee na hammachuu qaban kan hin barbaadu maa si galtee nuqaasni ana. Yaaddo haani khalaas. Waraqaa namtichi ni kaanu godhe boru waliin deebinee namicha biratti waraqaa san ofirraa cirree maqaa keenya namicha san biraa balleessi. Akkasii mire akkasuma hin beeku boruu akkasuma gootane nama walii kuus hin beekon amma keenya hiikaan jambar. Hiikaa fi hidhaa hundaam. Waraqaa san qofa barreeffame malee aruusa sen waliin aruusa waliin maas hennoo. Marataadhaati. Akkamitti dandeessanoo? Akka waama sanirra namni jiru jira. Eenyu waan sanirra jira? Akkas hin dal. Boo intalli naan hin jeen maal taasisan? Saataan umeerii daranii fi. Waliin itti haamee bu'aan biraatiif. Kabajaan qabdati namaaf. Sa'aatii 8 sa'aatii kun isii. Ati bari gisuma jalqabaatu ani yaaminis hin deemza deemus ni beeka haras ni beeka. Kanaaf daawwatu kartu keenyaaf boru waraqaa fuudhee namicha bira dheeyna amma gara mana keetti jira. Nues halas ni ana bakka. Ayya nagaan deema nagaatti. Ayya nuqaas. Harka nagadii sakanuu. Harka maaltu? Ayya nues. Inni kun fayyaan qabu. Halas hiika biyyartee TV. Inni kaaraan qabdu. Halas anis ni kaaraan qabdu ni kaaraan qabdu. Halas. Obboleettiri biit fuudhee timma nagalchaa. Siyaasni akkamta karaa deemare. Halas nuqaas qamma ayye. Wanti nume. Nama maraata fakkaatu kana hojii kamtiin karaa deema. Ayye normal no. Ayyaan qaba ayye. Deemnaan fi fuuniin dhufa. Amma mana sirriitti deemti. Harkas baasu. Saltaa fi jiru. Nuqaas. Harkaan achi deemnee hamza maal taasisaa? Laa nuqaas khasaara. Siris darbitee Akka bakka goggorataa deemu. Siris darbitee. Ayye nuqaas. Boo deemu kaa inni maal ta'e? Deema iyyee.